artistiin Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa intala adaadaasaa ajjeesee jira. Dursee itti dhaadataa kan turee fi suuraalee garaagaraa maxxansaa akkuma ooleen galgalamuu lubbuu ishee balleessee akkasumallee harkasaa kennatee jira. Artistiin kun ji'oota muraasa duraa biyyarraa kan ishee fide yoo ta'u guutummaatti garuu isa qofatu fide osoo hin taane birrii akka gargaaree isheenis dubbattee jirti. Osoo isheen lubbuun hin darbin dura viidiyoowwan qophaatti baafamanii jiru. Egaa hanga dhumaatti sagantaa keenya hordofuudhaan like, subscribe, share gochuudhaan sagalee kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa dhugaa jiru. Kanarraa miti firoomni keenya lafa onaattan si boraafadhe achi taasaan keenyatti mi'aayee duwwaa laphee koota waraabadhe. Yooyyaa shama harka fuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa isiniif baay'atu jecha artistiin Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa intala adaadaasaa ajjeese. Egaa artistiin kun ji'oota muraasa duraa biyyarraa gara ofiitti kan fudhate yoo ta'u intala adaadaasaa yookiis immoo haadha manaasaa guyyaa kaleessaa immoo lubbuu ishee dabarsee jira. Artistiin kun osoo lubbuu ishee hin baasin dursa dhaadannoo fi akkasumallee akka ajjeesu dursee kan dubbate yoo ta'u galgala garuu akkuma maxxansaa Facebook irratti maxxanseen galgala garuu raawwittiin agarsiise. Haadha manaasaa Elewaaniin lubbuu baasee harkasaa poolisiitti kennatee jira. Taajuun haadha manaasaa Elewaaniin akka jaallachaa turee fi iddoolee sagantaa garaagaraatti illee takka of jala hambisee kan hin beekne yoo ta'u jaallachuurraa kan ka'e akka hanqaaquu yookiis immoo killeetti illee ishee eeggataa ture. Guyyaa muraasa dura garuu wal dhabbii isaan gidduutti ta'een rakkoo sana furuudhaan saayibbaniin walitti araarsuuf yookiis immoo gorsuudhaaf yaalanii akkuma sanas immoo araarsanii turani. Rakkoo Taajuu inni guddaa fi inni jalqabaa amala hinaafummaa qaba. Jaalala keessatti hinaafuun waanuma jiru yookiis immoo akkuma ta'e ta'ee kan sagaruu daangaa darbee hanga lubbuu balleessuu isa geessee jira. Lapheen ishee ooniidha yookiis immoo namoota hedduu wajjin kolfitee taphatti jechuudhaan dhiirota maaliif dubbistaa isaanii wajjin hariiroo maaliif qabaatta jechuun yeroo garaagaraatti deddeebiidhaan ishee loluunsaa ni beekama. Guyyaa kaleessaa garuu akkuma ishee ofitti waameen galgala yookiis immoo kasa'atii booda lubbuu ishee balleessee jira. Akkuma sanas immoo deemee harkasaa poolisiitti kennatee jira. Haati manaasaa yookiis immoo Elewaanis akka namoonni sooshaal miidiyaa irratti odeessanii qarshii hundumaa baasee hundumaa itti fixatee biyyarraa fide wanti jedhamu guutummaa guututti akka hin taanee fi isheenis guyyoota muraasa dura dubbattee jirti. Osoo lubbuun ishee hin darbin ergaa fi sagalee dhaammatte qabdi. Isheenis birrii ani yookiis immoo na hanqate itti naaf dabalee eeyyee dhugumaan na fuudhedha jechoota namootaa fi olola naannaa dhaga'uurraan isa guutummaatti fudhatee akkasumas immoo akka wal dhabdeen isaan gidduutti babal'ataa jiruu fi innis gara malee naafurraa kan ka'e akka ishee dhiphisaa jiru isheenis dubbattee jirti. Rakkoon wanta hin jirtaate waan dalaganii sumaan innis dhugaase. Eenyugaa maalirraa kaasee tura dubbiin jalqaba? Wala jalqaba akka sanarraa kaateen qabu kan akkana jeesiimuunis ni ulfaata. Qarshii hunda fuudhee irratti haguugu. Jechuun hin beektu ati waan irraa haate. Waan irraa hafe wanta kamii miti kaabumaan jira namana jala godhan namni biyya seenuu danda'a biyya seenaa. Lakki kan bitana fedhan haa godhan fedhan haa dhiisanii beeki ati hogga dura dhufte namni tokko hogga dura wal fidu inni qabu tana wanni. Maal? Inni kaampi jiramoo akkami? Waraqaan qaban se'u? Taajuu? Lakki waraqaan qabu. Hin qabuunni? Anni qabaafiin taaba. Hin qabu. Yoon achirraa asi baasee asitti waliin eegganne maal fakkaata? Si baasee isaanii miti baaraan si jammarani pirooseesa aanaa fitatee wal fuunee barnaa finnee. Sumaan fitatee na baasee fi kanan qabu. Aanaa fitatee dhufuu deemuu wal fuunee achi booda fiilma dalaatee. Maallaqa gummaasha takka itti naa guute jechuudha. Egaa filtee lama takka haariyaatti eegaluudha. Amma maallaqa sabdu garaa isa nyaati moo akkami gaa dubbiin? Baay'ee yaa'anii maallaqni kafalamuu kabajaanii. Hamzaalin dawwaleen arrabsu takka boo. Hamzaa kamiin? Hamzaa kamiin? Hamza sheejjaa. Maaltu isa dhageessa? Wasafa kana?
Bika hundan masinani. Osoo lubbuudhaan hin darbin dura dhaamsaa fi ergaa yookiis immoo akkasumallee dhugaa jirtu akkuma isheen dubbatte maallaqaa itti naaf dabale malee guutummaatti akka ishee hin finne yookiis immoo jalqaba isatu jalqabe osoo hin taane isheenis dhaquudhaaf karoora kan qabdu dhumarra garuu feel jalaa taanaan inni akka itti guutee fideef ifoomsitee jirti. Namoonni garuu kallattii garaagaraatiin aarsaatti dadhabee ergatti dafee fideetii dhiirri biraa immoo gaafa ishee balleessu yookiis immoo dhiirri biraa gaafa ishee wajjin liileeshinii uumuu maaliif hin aarulee warroonni jedhanii gabaasa garaagaraa dhiyeessanis ni jiru. Haa ta'u iyyuu malee dhiironni biyya sanaa yookiis immoo namoonni achii jireenya bultii namoota keessa galuudhaan lubbuu namaa akkasitti galaafataa jiru. Erga bultii namaa diiganis in fuudhu osoo hin taane singulummaan birrii fi qarshii baay'ee argatta jechuudhaan lubbuun namaa akka malee akka ba'uu fi dhiigni akka dhangala'u irratti gahee guddaa fi akkasumas wal dhabdee fi diinummaa guddaa heddummasaa kan jiran sabaa fi lammii biyya keenya biyya Jarman kan jiraatanidha. Egaa haa ta'u iyyuu malee wanti isin dinquu fi isin garramu keessaa immoo biyyarraa fidanii afaan tokko akkasumas intala dalasaa orma baadaa osoo hin taane afaan tokko dubbatu fi lammii tokkorraa biyya ormaatti haadha manaa ofii ajjeesu jechuun cubbuudha. Akkasumallee yoo hanga barbaade ta'eyyuu filannoo nama jaallatu tokkorraa adda baatu filannoo sadii qabda. Inni jalqabaa yoo elaameetiin rakkoo sana furte ni dandeessa. Akkasumallee amala namni tokko qabu tokko dursitee hubachuu fi akkasumas dhugaa jirtu hubachuudha. Sadaffaa yoo walii hin dandeessu ta'e gargar karaa nagaatiin galtee harka kee dhiiga keessaa fudhachuu ni dandeessa. Osoo filannooleen kun jiranii garuu lubbuu balleessanii uumaa ofii yakkanii akkasumas saba ofii gaddisiisanii egeree dhaloota boriidhaaf gufuu kaa'anii seenaa fokkisaa galmeessanii darbuun cubbuudha. Egaa akkuma beekamu bara haaraatti lubbuun kanas dhiiga ishee dhangalaasuudhaan seenaa fokkisaas taajuun galmeessee jira. Egaa akkuma isin jettan namoonni kallattii garaagaraa itti dhiyeenyaan kan beekan illee akka taajuun hinaaffaa guddaa qabuu fi akkasumallee garmalee akka itti naafuu fi akkasumallee akka wal dhabdeen isaan gidduu jiru ifoomaa jira. Poolisiin biyyattii hanga ammaatti wanta inni ifa baasee tokkollee hin jiru. Poolisiin biyyattii akka jedhee yookiis immoo gabaasaa keessatti dargaggeessa waggaa 35tu dubartii yookiis immoo nama ajjeesee dhufee harka kennateera jedhee jira. Sababiin sayyuu taajutu ajjeese jedhee poolisiin biyyattii kan inni hin gabaafnee fi dubbii qorataa fi eessa ka'umsaa fi eessa galumsa ishee hangafxatutti gabaasuun akka seera biyyattiitti nama adabsiisa waan ta'eef hanga qulqulleeffatutti abaluu jedhee murteessee hin jiru. Haa ta'u malee guyyaa kaleessa garuu galgala halkan qixxee ollaanii ta'ee waan sabni kun keessa jiru artistii taajuun ilaalaa fi dhaggeeffataa nama turedha. Waan nama ajaa'ibu namni nama ajjeese akkamitti maal keessa jira jedhee moo nama to'achuu danda'a. Ni waliin jiraatee mana tokko keessa cilee algaa tokko irra ciisee ka'ee wal ajjeesee wal galaafata ta'ee dhaloonni borii yookiis immoo dhaloonni ola deemuun akkamitti waliin gaa'ela gaggeeffata. Warroonni gurguddoon abbootiidha akkasumallee beekamtii qabu sabaa bu'aa buusuu fakkeenya sabaa ta'uu jedhama. Waan fokkisaa fi cigaa isaa kana gaafa san raawwachaa adeemanii akkamitti dhaloonni ola deemuun walamanii waliin jiraata. Erga dhiirri akkas nama godhatee dubartiinis akkas nama gooti ta'eeti akkamitti bultii dhaloonni ijaarratee jiraachuu danda'a. Maaliif filannoo hedduun osoo jiru namni lubbuu wal dhangalaasuu fi akkuma biyyattii keessatti dhalatee namni biyyattii keessaa ba'ellee lubbuu dhaloota dhangalaasuu fi akkasuma baasuurratti xiyyeeffatee jira. Kun cubbuu guddaadha. Ubannaatiin haadha manaa kee gaafa fuutu akkuma kana yookiis gaafa walitti dhuftu ishee irratti xiyyeeffattee nama akkamii akka taate dursitee beekuu hinaaffaa garmalee sirrisu akkuma kana dhiira tokkotti gaafa dhuftes dhiiricha tokkicha qofa qabattee isaa wajjin amanummaan gaggeeffachuu malee akkuma kana olii gaddeebitee borcita yoo ta'e lubbuu kee galaafachiisee seenaa fokkisaa akkati galmeessitu akkasumallee akkati lubbuu balleessitee seenaa fokkisaa galmeessitu irratti si kennuu danda'a. Egaa kan isin hanga ammaatti dhaggeeffataa turtan Saaroon Tuwirraa odeeffannoon garaagaraa ganaa hanga ammaatti qulqullaa'ee hin jiru.